Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune. Hordoftoota farsaatu. Nagaa qabtanii fayyaa raajutanii. Arralee gaa kunoo deebi'eetiin jira. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin asin nu ga'ee galata isaati. Yaa ambayyo an kan isiniin jiru jawaade akkatti isii biraa itti gallakkifamtees noo beeyta. Namni qooda waa kushalee taatumaaf nama kaaya. Maaliif irraan dhaabbanne qoy irraa gad dhaabbadha. Ani kun isinirraa hin qabaa jeetiin jira. Yoo isin roorroo isinirratti of taate anaatu isinirraa qabaa obboleettii xiyyaa isinin jechaa jira. Dhageesse caalaanis jaarsa isiiti. Jaarsa isii bira teessanii maaliif waan hamtuu haasoytan? Dhaabbadhaa haa xiqqishollee qaanfadhaa waa xiqqishollee qaanfadhaa namni qaanfata loos samaatu isini kun nama dhiiraati nama kar tokkollee as deebi'ee ana kana bira dhaabbatee gartee isaan lameen kan akka walitti deebi'an yaaduu qabuudha beekadhu maaliif jennaan isin tun dhalaati dhalaa wajjiinis dhalattanii jirtan akkasi gootee hamtuu takkallee sirratti hin hojjenne Addis neetee si gallakifte addisan diidee gisee caalaa bira dheetee waan akkana haasoytu hedduu takkallee taatu saalfadhu gad dhaabbadhu namni kun jaarsaa jaartiidha jaarsaa jaartii jidduu seenuun qaanyiidha xayyi baay'ee eega caalaan dhiisee tabiraa fuudhu ka deemu taate ani obboleessa siitii isinirraa hin qabadhaan isinin jechaa jira maaliif roorroo irratti oofuu feetan ati abdi galatoomi waan si galatoonfadhuuf ni beekta ani yeroodhaaf eewwasarraan jira dalagaadhaaf hin eewwasarra jira hedduu takka obboleettiin jettuun kasaararra waan nageessitee jirtuufin carraaqii irra jira dalagata irra jira dalagaan biraa maalillee yoo keettan taate hordoftoota biyya dalagaan ani daldala adda addaa keessaa kaniin ture aliif na deebiste isin kanaafuu isin amma maaliin hojjechuu jiranii beektanii mana namaatiin dhiqu jira amma mana namaatiin dhiqu jira dhugaa rabbii na gaafachuudhaaf kana hundarraa'u maaltuutu na dubbisa hanqaan gartee ani dawaa san fuudhee maallaqa haareetti sheekha akkumaan gartee isiidhaaf yaametti atuu rakkoo qabdaa atis wallaanami qulqullaa'inaan jee alhamdulillahi rabbil aalamiin na qulqulleesse maalleeni na harka cite beekadhu kaniin dawaadhaan bituudhaafi kaniin gartee ujuraa isaatiif kafallu maalleenii waa maallaqa hojjaateef xiqqishootti dalagadheetiin dawaa sanis qabadhee bakkuma takka xiqquma gartee anarraa fixe kanarratti isii irraas akka fixutti itti dhaquu deema. Hangasuu obsa dhabdanii isin qoy hangasillee na obsuuta dhabdanii isin hogguu san ol jettee isinitti dubbattu maaliif taanaan sheexaan isii keessa jiru hundinuu ni ba'a salaata siitii fi ilmaan sii guddifata malee akka waa takka irraan daleenen ni beektan isin hundinuu dhalaan akka isii warreen gartee na daawwachaa jirtan ni beektan osoo isii miidhaa irra jirtu akka kaanittu gubbaan dhuftee hinaaffaan dabalamteef maal haa gootu gaa isin hundinuu dhalaadha warreen dhiiraa dhisa warreen dhalaadhaa ni beektan waan onnee teessan keessa dhufu maaliif osoo jaarsi mana keessatti eeydanii manatti isin dhiisee ilmaan isinirra dhiisee yeroo niin fuudha jee dhalaa fuudhee gandarraan deemu maal akka hojjettan maal akka sammuun teessan isin hojjechiiftu isinuu ni beektan kanarraa waan jawaadee fi caalaa waliin jaammee waliin haa dhageeffannu xiqqisho telefoonni kiyyallee na duraa cabee jira dhiifama fuula suuraa hedduu isin hin garsiisu sagaluma qofa irraa dhageeffadha. Caalaan nama ta'ee jiraatu jira atiis akka caalaan nama ta'e telefoonni kiyyalleen akkana na duraa teela. Namni dhamma maaliif namni dhamma irraa yoo anjattees deebisaa soowwan deebisaa namni dhamma isiini namni namumaan tolaa barsiisaa nama ta'e caalaa fidee akkaan dhufu yoo ta'e nama ta'e yookaan yoo waan caalaan fuudhuu deemuuf anis ni beeka isin mataatii turbe atis ni beektaa mi kooti hojiin tun akka hojii irra oolleetteeti baaraa achi dheettee kan qaqqabattee kan farroqee kan dullatti ilkeen qabu isii saffaan agarta bareedee Kanaafaan bakka ni qabdi dhugaadha namni hinaafne namaa miti jechaa turanii jechaa jiranii beekadhu dhugaadha namni hinaafne namaa miti kan hinaaftu garuu ammoo nama waan gaarii hojjetu gartee miti
Gaarii akka saanuu maaliif hin hojjennee hinaaf. Dalagarratti waan gaariidhaaf waan khayrii qabaate. Hinaaffaan isiidhaa formaata ittiin haaftee waan taane itti haasofitee arrabsiti malee. Egaa amma mee wanta akkasii mu'ata. Murteedhaaf akkan sana barbaada. Maal fayyadame? Nama waan beeka dhabee akkan taane. Abshiir. Wanteetaan barbaadu jiru. Abshiir. Amana biyya keessatti fi hordoftoonnis ati caalaa jala maan dhaabbannu naan jechaa jiran. Caalaa kana jala guyyaa kamtuu na dhaabe yaadbaan Oromoodha. Guyyaa inni wajjin ba'atee oofu aduudhaatii fi qabu. Dhuga caalaa jalaa hin dhaabbatin feetoo kollee haa jedhu jawaade ani isin tuquu hin barbaaduun isin jechaa jira. Jawaade si tuquu hin barbaadu ati ilma dhiiraati furmaata illee tuquu hin barbaadu nagayaan jireenya keessan dalagadhaa bultii teessan ooffadhaa dhageeffadhu. Caalaa hoo feetallee akka feete fuusisiin siin jechaa jira. Garuu ammoo miira keessan galchinaadha obboleettii xiyya tanarraa gad dhaabbadhaa. Isiniif danda'amaa deemaa fuusisaa caalaa. Aruusallee akka feetanii godhaaf. Akka feetanii godhaaf. Garuu isin qeeqinaadha isin arrabsinaadha. Dhageessanii? As deebi maawardillee maal jechaa ni jirti ni beektaa? Isinillee arrabsu jirti. Maawardi atis gad dhaabamuu deemtu caalaadha. Waan kimiyaan arra irraa iyyaa jirtu boru atis irraa iyyuu teessa. Dhageessanii? Anaa miti isiniitu waan jiruun illee beeka. Akkasii mee takkaammallee deebine abdiidhaa fi kimiyaan waan jechaa jirtu asumaan gamanaan dhageeffannaa. Yaa kimiyaa teenya rabbiin si haa fayyisuu. Hamtuu irra deemu jiru tanarraa rabbi if duuba si haa deebisu akka ilma namaa rabbi sammuu akka ilma namaa rabbi siif haa kennuun jaa nin godhuun qabuu garuu miidhamtuudhaati. Anuu si wallaanuudhaaf hin carraaqqii godhaa ta'ala waan tortora amma gartee keessa deemtee laaqqattu kanarraa ni fayyita. Inshaallah du'aayiidhaa wajjiniin si fayyisa. Kasi fayyisu namaan hordoftoota kiyya abdiin isii bira dhufee maal akka waliin jechaa jiran waliin dhageeffanna. Kenyaan dhugaadha. Roobni akka ta'e turte jirti. Ayillee gartee haala gartee rakkoo adda addaa isinis waan gartee qubatan taphata karii jirti. Yeesumaan haala busanii jirti gartee biratti argamu haalli naa mijaa'ini. Arammoo isii kana gartee waan fedhe haa ta'u jeetiin gartee isii biratti argamuudha. Argamee jechuudha. Waan gartee isin keessee gartee jirtan hundaa gartee walumaa gartee godhanayyaa isii biratti argame. Gabanumaan hamma sanaa waan isin jechuudha walumaan gurraa hangoftu. Yaadde waan biraatu osoo hin ta'in ati na bira dhufuu keeti hedduu takkaan gammadee jawaadeen odoo atuu raammata gootee fi ata ilmaan obboleettii dhugaa anillee gammadeetiin jiranii si bira dhufuudhaaf asirratti abdiiwwaniin si dhaamu rabbiin isin haa laaffisu karaa isin gartee siirii isin dalagaa jirtu kana ati akka gartee irratti hin jajjabeessine akka isin midhaa biraa keessan galle ifnaa qabduun barbaada malee akka gartee hamtu irratti si gargaartuun barbaadu dhageesse akka tolorra gargaartuudhaaf si abdadda garuu immoo waan isin irra deemaa jirtu kanarraa akka atis jalan deemne. Amtumatti jawaabin mijaasana bu'ee madaasa gurgurate. Yaadde qiyyaan parattuu ajaa'ibaa kana laal parattuu ajaa'ibaa kan ittiin aakiraa soddaan kee. Teessumatti illee aarinii fi arra abbaan biliseetii fi sabaatii fi Aishaadhaa parattuu ittiin aakiraa. Dalachuu fi maqaa isaa kana yaame malee sila abbaa isaati jeetu yaamuun sila. Maqaa geela siyaatiin yaama malee. Ilmaan abbaa yaaman jechuu fi namicha kana yaama malee. Abdi isa asfideetiin soomana keessa yaaboo yoo agartallee hin beeku viidiyoo takka haliin kijiba sirra hin keenye akka nama tokkootitti soomana illee qonkoo jinaanneeti soomana illee nyaachisee bulchiisee gurbaan kun akkana ayyaama guddaadha geeluma keessa faayaa dandeessuma kana faayaa.
ati naman tuqinii taa'ii naman arrabsinii taa'ii naman tuqinii lakkisii ammoo namni si jaaramee jira gamaa gamana ifin agartu taa'i hundi namaa caalaadhaaf dubbachaa jira malee tokko gagartee kimiyaa roorrifamtuudha lakki isin haqarra dubbachaa jirti namni isin jechaa jiru hin jiru feetuna jibbii feetuna jaaladhu anuma qofaas jala rarra'u jira malee ilmi namaa hundinuu caalaa wajjin jaaramanii jiran akkam irraa ta'ee kanarraa ati gamaa gamana ifin agartu mataa si dhukkubaa jira waan ta'eef rabbi rahmata si haa kennu ilma namaa osoo du'ee miti osoo jiruutis rahmata ni kadhataniif atinaaf obboleettii tiyya atinaaf tiruu tiyya atinaaf iyya tiyya tuqaatee hin danda'u garuu ammoo mukaacitaan si jaaramanii jiran hattaa waan biraa dhiisii hordoftoonni nu dhageessaa si jaaramee jira dhageessaa kanarraa wanni kun waan gaariidhaa miti osoo if duuba gartee nama fayyaa qabu taate if duuba gaddeebiteeti waan hordoftoonni sii barreessaa jiru ni ilaalta waan isaan jala barreessanis ni ilaalta jajjabina caalumaa fi jawaadumaa fi furmaateef kannaa jiran kun maaliif ta'uu danda'a dhuga anilleen akkasumattiin akka tamneenya irra jirtu si harkee dhaabbadhu sin jedhe maaliif iji halaalaa gisee namni si bira hin jirre hundinuu qomantii si arrabsita si abaartu ta akka malee hunda gartee si jala barreessan garaan kun tina dhukkubeetiin dubbisuullee dadhabee gachiisee bo'e maaliif waan si qabuu dadhabeef osoo warra mataan kee fayyaa si qabaate guyya tokko mi guyya tokkorra lama gartee waan hamtuun hojjettu irratti waraabtu kanaaf mee waa xiqqisho waliin dhageeffanneeti hara gartee itti aanu dabarraa nama gartee jaartii jaalatanii ilmaanis jaalatanii fayyadamne dhugaan ammoo isii gartee ilma jaalata garuu itti gartee wallaalee ta'u beetii jedhee nu galaksise fayyadamne waan ta'eef anammoo ilmaa Juwadeen salmaala qabdi jee caala qajeelchee lafa jalaan kaa. Ani yaammanne narraa bus juwadeen akka dhufeen siima. Juwadee anaatu caalaa fi maa warri baasan furmaateef manaa gayyaaf jaalatti waliin caalaa fi maatti xiqqaa shokkata isaa taaskina duraa seenan. Juwadee kana warri gadee bajee laaflaaf jawaatee maa akkuma. Kun agartanii ayyi nama kafadhe haa ta'u ana dhiisi kan biraa kan gartee xiqqishoo gartee quuqamni keessa dhufee ni gargaarra jee bira dhufe dubbachuutti hin dhiiftu ifumaaf dubbatte jechuudha arraba namaatii fi homi nama fayya qabdee naamma isiin turu dhaabbadha arraba irraa dhiisaa du'aayidha jijjiiraaf arraba arrabsaa jirtan kana dhageesse jara gartee isi jaaramee jiru kanaaf gorsa kaayaa hordoftoota lakkisaa isii irraa gad dhaabbadha isinilleen jaraa wajjin ittiin jaaramina fagaatti malee jaarsaa jaartiin bakka walirraa fagaatanii dhaqan hin qaban dur jirtiin ilmi namaa miidhama dur jirtiin ilmi namaa hinaafa gartee dur jirtii jaartii irra fuudha garuu immoo mari'achiisu qaba mush akkamma mari'achiisutti baarama mari'achiiseeti dhalaa dile san mana isiitti buusisiisee hamtu toltu isin addalaaltiif hunataan fuudheeti balloodha kanne agartan faatumaa balloodha kanne ballotte heerumsiise jaalalti waan feete nama hojjechiifti maaliif kana hundarraahu dhaabbadha irraa hammeenyatti hudduu qabdanii gad hin darbinaa alla jetti